Addis Miidiyaa Neetwork miidiyaa filmaata hedduun odeeffannoo fi sagantaalee waqtaawaa saffisaan hawaasa biraan ga'uun cinaatti dhaabbilee garaagaraa waliin qindoominaan hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan Addis Miidiyaa Neetwork hojii baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kallattii maraan hojjetu hawaasatti akka beeksisuuf guyyaa har'aa waliigaltee hojii mallatteesseera. Saganticha irratti itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa fi itti gaafatamaan damee televezyiinii Addis Miidiyaa Neetwork obbo Xilahuun Kaasaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa baankii umrii dheeraa qabuu fi keessattuu hawaasa qonnaan bulaa fi dargaggoota irratti hojjechuun rakkoo hanqina faayinaansii kun guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa baataa jiru ta'uu ibsuun Addis Miidiyaa Neetwork sagaleen dhalootaas baankicha waliin hojjechuutti gammachuu guddaa kan qaban ta'uu ibsaniiru. Addis Miidiyaa Neetwork አሁን እንደምታውቁት ከሆኑ አመታት በፊት የነበረው ስም አይደለም። አሁን ቶታሊ የተቀየረ በጣም ተወዳዳሪ የሆነ ሚዲያ ነው። ኤምን አማ አኩማ ቤክተን ሚዲያ መቃ ወጎተ ሙራሳ ዱራ ቀቡን ጅሩ ሚቲ አማ ባዬ ከን ጅጅረሜፊ ሚዲያ ዶርጎማ ተኤራ ፊልማታ አዳዳን ሐዋሳ ብራ ገሃ ጅራ አፋኖተ ብየ ኬሳፍ ያላቲን ተምሳሳ ላቻ ጅራ ቻናሊ ለማ ከን ቀቡፊ ራዲዮዳን ኤፍኤም 90 ጡቃ ሰዲኒስ ሚዲያ ዲባው ሙፊ dhaggeeffatamummaa guddaa qabu ta'eera. Filmaatilee qabnuun baankichi caalmatti akka guddatuu fi hawaasatti akka dhiyaatuuf gahee keenya ba'uuf qophiidha. Saganticha irratti haasawaa kan taasisanii fi waliigalticha kan mallatteessan itti aantuun pirezidaantii baankii hojii gamtaa Oromiyaa Aadde Leensee Galataa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa baankii damee 700 ol qabuu fi tajaajila si'ataa fi teekinooloojiin deeggarame maamiloota isaaf dhiyeessaa jiru ta'uu dubbataniiru. ባንካችን እንግዲህ በአገራችን ላይ ካሉ የግል ባንኮች ውስጥ ቀዳሚ ባንኪን ኬኛ ባንኪሌ ዱንፋ ብየ ኬኛ ኬሳ ተደርካ ዱርሳ ኬሳ ወረ ጅረኒ ፊ ወጋ 21ፍ ባንኪ ተጃጅለ ኬና ቱሬዳ ደሜ 700 ኦል ቀቡኒስ ሐዋሳ ኬኛት ዲያኔ ተጃጅለ ቁሰኖ ፊ ልቂቲን ሆጂ ጅሬኛ ሐዋሳ ኬኛ ፎየሳን ሆጀታ ጅር ተጃጅለ ዴስኑስ ሲአታ ፊ ቴክኖሎጂን ደገረሜ ተጃጅለ የሮን በርባዱ ኬና ጅር እስኒስ አከዳበታት ተጃጅለ ባንኪች ኬኑራ ፈየደሞ አከታ fi hojii baankichi hojjechaa jiru caalaatti akka beeksiftan abdii guddaa qabna. Baankichatti daayireektarri maamiloota dhaabbileewwanii obbo Geexeenaa Girmaa yaada kennaniin Addis Miidiyaa Neetwork miidiyaa dhalootaa irratti xiyyeeffatee fi dhaqqabamummaa bal'aa qabu waan ta'eef Addis Miidiyaa Neetwork waliin hojjechuun carraa guddaadha jedhan. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi Addis Miidiyaa Neetwork waliin MOU guyyaa itti mallatteessanii kun jechuun immoo carraa guddaadha. Miidiyaan kun miidiyaa dhalootaati. Baankiin kun waldoolee fi qotee bulaadhaan aabe kanarraa ka'e immoo amma iddoon inni jiru dijitaalawwan akka isinis daawwattanitti seenterii adda addaa innoveeshinii irratti xiyyeeffatee tajaajila ammayyaa ta'e dijitaal baankingii michuu dabalatee akka biyyaatti anitti beekamu maamila bira ga'uudhaafis tajaajila isaa itti beeksisu ta'a jechuudha.